السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Boleh ya kung namni ka mo yada tu payo boleh titinda ada gastile finde kuma namu kamu argetti amma tokko dubbatu ya ligone jira eddo mano do wanto konto muridi sinin bate agasi aske sanitti dawwala ture argatu nannenne miseji akkana jedhu kana na barreessa jaarsisi dhugumatti mee namni itti dhiyaatani rakkoo obboleettii teennaa tana faana bu'aa hordofaa namni aare waan godhun beeku lubbuun nama yaaditti kaluu jiru bira deemee lakkoofsa jaarsatti wal arqunnamanii anka jiru makka adda fagoo jira yaani isin hunduuni beeytanii yoo namni sun qabatamaan nama sheekatti qabatamaan ijoollee tana lamaan bira dhaqee iddoo jaraa tolchee rakkoo isillee argee jedhe nama san nama ergine san gasti keessanitti asfinnee nama asfinnee ummata kanallee yaada dabarsee dubbiin kun akkanatti qabbanaayaa yaada jedhu qaba waan biraa haarawan qabu. Kamal lakkoofsa isaanii na ergireetiin bira dhaqa. Lakkoofsa isaanii na ergi. Nama dhibba ergina teetti fuddu barti nama mishawara qabatee olii gaddeeme dhiiraa Yaani ergine mitaaronni qabaddaa miti na ergi makiinaa manaatiin soba. Wayyoo. Bar sirriidhaan qabbaneessinaan iyyinee asirratti balaa buufnee yoo miira Sheekaroo nagachiiftanii madaaru. gabaabsine malee kun qabdi jedha waan ta'eef dubbii kana biraa galaa dubbiin kun yoo biraa galaa ni qabbaneessan fala argatti. Fala isini haa kennu falli hin jira maa fala dhabdan. Fala isinitti muuna oona caqafattan. Hima. Dhageettani. Isin Kiin Abdallaa kan achi kaasime. Kiin Abdallaa achi kaasee achi taa'ee sitti hima. kaase kuno kora. Awwalan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Odoo sheekaa roobeen dubbatin sheekamee daqiiqata kanaa kenna isinitti waa dhaamadha. Isinitti waa dhaamadha. Sagaleen gadi deebi'aa raba deebi sheekamaa. Ayyee. Dubbadhaa sheekaa roobe. Hedduudha dhimmi intala takkaa isii yaachisee kunillee ay dawwalaa kunillee achi dawwalaa furmaata waan xiqqoof jecha yeroo keessan gubdanii kunillee ka dalagaa ofii qabu kunillee jechuu irraa karama shari'aatiin daqiiqaa takka furmaata mucayyoo sanii yoo isinii godhe yoo. Ayyee. Maal jettan uummata isinii ta'e? Sheekamaa. Intaami wanni shari'aa waliin nu galcha. Wanni shari'aa waliin nu galcha yoo lakki wanni shari'aa waliin nu galchu keessaa wannaa dubbiin harka jaarsummaa geette harka sheekaa geette harka ulamaa'ii geette yoo jettan hin dhaabatu. Sheekamaan deebi'aa deebisu sana isa quba qaba. Sheekaa roobee waa'ee neetorri qaba. Laa isin dhagayaa jiraani dhagayaadha jira sagalee ookiyya dhagayinaani yoo lakki dhimmi mucayyoo tanaa qaccerra jira jaarsummaanillee qabamee namnillee itti dhiyaate sheekonnillee ammootiin itti dhiyaatanii karaa keessaan furmaanni hin jira yoo jettan na qabadha yoo ammoo lakki furmaanni wayiitu hin jiru furmaata dhabnee akkanatti ennaa yoo jettan furmaanni karaa shari'aatiin daqiiqaa takka bichaa na bira jira. Let's go jedhaa itti fufaa. Itti fufaa waa tokko wanti qabame hin jiru.
Dhiiga si barbaada jirran. Aslii gaafadha aslii homaa abbaan mana asliidhaan nu wayyamte ammoo karaa mashari'aatiin daqiiqaa takkaaf isinii yoo na qabadhaa dhiisaa jettanillee isinii dhiisa. Amma rakkoo jirutu Udi annama rabbi kan lafu midura le dhaabbatu miti maaltu ture wanni kuni jalqabu warra aadaa tokko qabne malee dhugaadha namni illee wal burjaajechuu qabu Sheekh Kamaali Hafarsoodha Xaahishaadha Mucayyoodha abbaa manaa Mucayyooti waliin mari'atan mariin jaraa kun maa inni nama piraanki goone Walawarii Mucayyoo baay'ifnee kan booda geemii beellamaa taphachiifne. Wanni irratti piraanki godhuudhaan kana galiin kan quba qabullee hin jira amma immoo jarri wal lollaan dubbiin guddannaa warri jalaa miliquuf ta'ullee hin jira warra akka Sheekh Kamaal fa'a. Kanaaf ana quba qabne malee wanni dhufe kun piraankidha. Piraankichi kun mootummaa osoo nama akka dubbii sana wantooti fudhatu taate nama xiqqashoo laafaa taate yookiin nama jaartiin fa'a bulchitu taate mataa keessa raawwatu taate anaaf hamaa ture akka duratti adeemsichi. Anallee homaan goone nuti yoo niqniq hin jenne nyaa beektu badingaa hin hojjeta sarara mana mukaati miti mana dhagaati kiyya manni sochoone. Jechi kiyyaa Kanaaf akka carraa ta'een manichi kiyya mana dhagaa ta'ee diigamuu didee warri mana citaa socho'aa jiran amma akka arguutti diigamaa jira gubataa jira jechuudha. Waan kana kaayyoon isaanii Mucayyoo geemii taphachiisudha gaafa fidan. Osoo wanti kana of fidin dura quba qaban. Amma booddee Mucayyoo hin duute isaan asirraa iyyinaan otomaan taa'aa jiru akkaawwantii isii haala arge. Kaawwan fedhee dubbise anjaarsa isiitiin jechuudha. Ayyee egaa jaarsa isii taate dubbiin piraanki ta'uu qabdanii inbooktii alaabsii walii barreessinillee deemi ilaali tokkosa walii qabnu miseenjara walii qabnu wanni waliin nu barreessinillee jiru kunoo laalte jennaan anuuyyuu ka'a malee dura baay'ee rifadhee ofiyyuu balleessu isii balleessu ta'e wanni isin walii barreessitan hin jiru akka akkanumaan haasayamaa jiru dura shakkee eegatti dhugaa ta'uu arge. Kanaafuu ijaartiin tiyya onlaayiniitiin deemtu ammaa achi akkaawuntii anatti fayyadamaa fayyaa qabdi fayyaa jirraan jedha. Kaayyoon ishee geemii taphachuudha waan ta'eef geemii anaa mubaarakuun taphachiifna. Erga geemii taphattee booda jaartii yoo feete onlaayinii raarii yoo feete fayyadamtu miidhagdeetii jennaani. Ani ajanda bakana bakka biraatti haasa'uudha jedhee qabatamaan uummata duutee hin jirti jedhu kana sima biratti salphisuuf dhufee daqiiqaa 5 dubbatee asirraa gabboo imaammadoo tokko abbaa manaa isii ta'a firendiitii ta'a warra ollaa hojii garan ta'a Allah waa lafa kaa'uutii isii namatti dubbatee bu'ee jechuudha. Waan kana duraayyuu ana tokko bakkaawne malee warra akka Sheekh Kamaal fa'aa dubbii jala bibbile quba qaban osoo na bira hin gahin. Asirra dhaabbannee warri amma dubbii jabeessu kunillee warra biraa piraanki quba qabu. Ammallee wanni kun waa lamatti ilaalaan. Tokkoffaa kaayyoo isaanii qabsoo isaanii santu galman gahanii dubbii makaraa jiran. Sirrii galee. Mucayyoon dhibbattee akka jirtu ani beeka maalitti beeka. Namni nama ajjeese har'uma du'ee akkaawuntii nama saniitti namni laayiviin dhufu nama dhiiga namaatti jara kenna. Uummanni akkasitti hubadha. Mucayyoon hin duune hin jirti. Sirrii galee. Akka carraa wal kakkabaluun mala ilmoo dhiiratti hinaafee kakkabaluun mala surra koomiti. Jaarsaaf jaartii wantomuudha wajjin. Garuu wanni kun walii galteedhaan akka dhagayetti odeeffannoo dhagayetti bakka feebasiin haa ta'in leenca karaa nu guuri keessaa baafnee nyaannaa teennee jiree jaarsaaf jaartii waliin mari'atanii marii jarri waliin mari'atan kana sheekamaaliin Aishaaf Hafarsoo bira geessanii eegasii miidiyaa irratti baasan. Yeroo isaan nu bira hamtuu ture yeroo ture samoonii mucaan du'esan ture. Ana fayyaa rabbii turatti jira. Asii masrii nama kenna bare keessa ariitee waraanaa turte jira. Ani yoo duutayyuu bara wanni nagalchu hin jiru jechuudha. Qubaan qabu xiyyaayuu asitti masriin uummata keenya ajjeesaa yeroo turte sani. Kanaaf wanni akkas mana akka badanillee hin jiru. Yoo wala keessanillee ana wanni nagalchu hin jiru. Du'a jaraa mootummaa hawwaadha. Dubbadha. Dubbii atu fitte dubbii beekaa duubaan dubbii dubbachuun dubbii ofii bisheessuu ta'a. Namni isiin qabatte si aslii.
akkuma beekamu mucayyoo tanaa fi jaarsi wal quba qaban karaa keessaatiin dhiifama naa godha. Namni yeroo ammaa karaa ittiin naggaadatu barbaada. Nama feemasii qabatee fooloo ofii baay'ifatee karaa ittiin nigdii duniyaa ittiin argatu barbaada. Ati kanaatu beeytee jirta. Kanaaf obboloowwan kiyya waan jabaa gootanii miidiyaa irra olii gadi afarsuu irra atis asli yoo namni si waamee waa'ee mucayyoo kanaa si dubbisuuf ta'e osomaa dhiyaachuu baattee ofirraa cufte. Siigalee namni ajandaa waan godhatu dhabeetiin namni 3,000 fayyama asirratti waan afaan namaa bahu laaluuf ta'a. Kanaaf nama walitti waamtanii wanni isin haasoytan takkallee hin jiru amma booda. Isin haasa'uun jarabootaa kennuudha. Obboloowwan kiyyaa yoo isin haasawa keessan kana dhagaanii jedhan jarri ni gammadu. Waan biraa uumu ammas ajandaa biraa uumu. Siigalee kanaaf ajandaa mucayyoo kanaa duutee jiraattee himadhiise akkasumatti. Duutee jiraattee cufa. Walaa Sheek Kamaal karaa keessaatiin dubbisee walaa soddaa dubbisee cufa kanallee. Sheek Kamaaliin harkaallee dubbii sarrasa. Sheek Kamaalillee wanni karaa keessaatiin dubbisee asii maalii jedhu hin jiru. Baabuma mucayyoo tanaafuu cufaa hin dubbatina akka nama hin jirreetti ilaala. Siigalee ati yeroo ammaa namni wanni inni deemuuf fooloo guddifatee ummata ammootiin Oromoo saba Oromoo kana nyaachuudha barbaada. Garamiin fooloo guddifannee garamiin saba Oromoo leenca irraa fudhannaan. Namni sabni Oromoo ammootiin beekumsa qaba, gayaa qaba, beekaa qaba, hayyuu qaba. Tokko keessaasi hayyuudha beekaadhaati. Beeytee jirta ammas hin wallaalin. Dogongora jaammootiin mucayyoon of ajjeesuu fi jaarsi akkana godhuu fi jedhu kun kijiba. Amma booda walaa Mubaarak walaa namni beekamaa walaa sheekon. Wanni sheekon asirratti illee daawwaa itti godhanii maalii jedhanii intaloo irratti haasa'an takka hin jiru. Dubartii takkitti akkana godhattuuf ammoo dubartoonni ta'en ammoo kabajaa dhabde jechuu miti. Dubartoonni kabajaa qabdi. Dubartiin ammootiin rabbi aqlii kenneef nima jirti. Dubartii takkittiif dubartiin martiin salphattu. Haa ta'u ammoo isin ammoo dubbii kana fashaleessuuf akka jarri ammootiin malanii akka jarri ammootiin ol ka'an san jaarsaaf jaartiin malanii yammootiin dhiiga Oromoo nyaachuudhaaf siigalee fooloo guddifatanii nama beekamaa qabatanii intalli kinoo maraataa jirti jedhanii asirra dubbatanii karaa keessaatiin innillee intalli tun akkana nagootayin ajjeesa. Wanni inni jedhee dubbii ammootiin olii gadi shiratataniif karaa ittiin fooloo guddifatanii jarri lamaanuu beekamanii birrii Oromoo irraa ittiin nyaatanidha. Yaa akii mu'minni boolloo takkatti gizee lama ni damu jedhe Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf sararraa ajandaa kana lafeetii yaqaraa Rabbi beekumsa sii kenne si yaa dabalu. Homa mucayyoo kana oo namni karaa keessaatiin si gaafatellee bilook. Asirratti oo si gaafatellee hin dubbatin. Barbaaddu fa'aa ajjeeftu. Barbaaddu haa jiraattu guddaa hiisi. Haganuma isinit dhaamaan. Thank you very much. Dhageettan uummata girrisa. Haganum wanni waliin ta'aa ooltaniif hin jiru. Sheek Kamaal rakkoo wanni isin waliin ta'aa hin jirtani. Kakara shari'aati ammoo yoo inni ammootiin sara shari'aati caqasi. Kakara shari'aati dayyuusni jannatan seenu jaarsi dayyuusni jannatan seenu. Wallahi jaarsi dayyuusni jannatan seenu. Jaarsi intalli isii asirratti baatee dubbachuu miti. Intalli isii qariinaadhaan yoo bifa sagaagalummaa irratti ka argu taate shari'aa waan jedhu waajiba dirqama yeroo san gadhiisu. Sagaagalummaa wayii qariinaa wayiitiin ka irratti beeku yoo ka argu taate jaarsa san irratti intala san gadhiisuun dirqama waajiba isaati. Amma walitti birin dhiisra. Yoo lafaa kaaftanii haasoytan yoo lafaa kaaftanii dhimma mucayyoo kanaa dubbattan isintu ammootiin nurratti ol baasee isintu fooloo guddachiisaa jira. Isintu ammootiin tapha ammoo geemi irratti illee akka dhiyaattu godhaa jirtan. Haqa Oromoo isintu nyaachise. Namni haqa Oromoo nyaachuuf deemu karaa hin taaneen ammas hin guddatu fuulduras hin guddatu. Maaliif jennaan Oromoon ammootiin dhugaa garaa waliilaafti miskiina jedhaniitiin karaa hin taane itti deemanii yoo deeman rabbillee hin dhiisu. Namnillee hin dhiisu rabbillee nutti hin dhiisu. Kanaaf barbaadde jiraatte barbaadde duute guddaa hiisi. Maboodan kaasinaa waan kana. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaan dayyuu fayyadate meetaa godhee wal ficheessuu dhaate lamata. Walitti amma gurbaan as jala ture lala haa duutu haareetti.
Kiri dah wahai. Dubbiin kan hubee keessa wanni fudhatu jira dhiifama. Asliidha mana biyya kana beera saddeetii jira wallahi mintooti karaa nu bantee haa galatoomtuu duraan jaalala akkatti ibsannu dhabnee amma itti ibsannaa jechaa jiran akkam goonaga. Boya jadi gaya. Dewi mana balik ha boya ni? Mana kapanya? Doktor Asi Itti gaafatu. Doktor Asi cara nak ni kami rotok. Mungkin nu cara usi tak waris surah mereka dupat. Masih ya. Ada cara lagi doktor Asi jebo itu. Dakika tak kadu badu. Oke, dakika tak kena gitu cek. Eh. Yaada Sheekh Roobeetiif yaada Sheekh Kamaalirra duratti wayita Sheekh Kamaal dubbatanii Yaada irratti kenni furmaata dubbii kanaa kaa'i waan namni dubbata irratti yaada kenni maddi waan itti fakkaate dubbata. sanumatti deemu jira dubbii baan dhoorganii gara dhoorgan jedhanii amma ammoo wanni akka furmaataatiif fudhannu dubbiin lama yoo dhufte ta keessaa caaltu fudhatan jechuu barbaadee wanni yaada lamaan wal bira qabsiisuu barbaadee fi ammaan ammoo irra caalatti anaaf gaarii taate tasheenii roobee jedhe maaliif jennaani wanni sun duraahuu ajandaa ta'e akkuma tiyettee namni tokko namni harkatti du'ee miti sareenuu harkatti duute salphamatti keessisa hayyamamaa ta'e haasawaa gaariin haasa'u suni dubbiin ati jette waan sanirraa hubanna lammaffaa ammoo waan san ajandaa gochuu dhiisnee dhimma san guutumaan guututti yoo dhimmi sun dhimma barbaachisu abbaa barbaachisu abbaa dhimmi barbaachisan dhuunfatti dubbisanii yaada san maritti haa dhiyeessanii ammaan ammoo akka ilbiin ol yaanee ummanni addunyaan guutuun ol yaa'ee namni 3,500 waan kana ajandaa gochuu irra waan kana sirra iyyaafachuu irrallee akkuma isheenii jedheessa waan kana lafa gabbuusanii dhimma kana ajandaa irraa dhiisu ammoo waan kanarratti nama deeggaru waan dhimma kanarra akka deeggaranii ol fuudhan nama godhamuu gadi xiqqeessu osoo isa caakifannee fudhannee warroota ajandaa akkanaa uumaniif ammoo inni kun akka sirrii hin taane maarii akkanaa biraankin akkanaa kun akka sirrii hin taane beeknee akkanumatti nuti hundinuu daa'imni hin jiru waan ta'eef osoo waan sana akkuma isheenni jedhe asuma gabaabsineeti waa'ee kana haasa'uu dhiifnee atillee nama dhimma ajandaa kanaas fidu yoo sirnii fi akkaataan sirnaatti si barbaachisa akka sirnaatitti yookiin ammoo gabaabbinatu osoo waan kana keessaa baane yaada jedhu akka furmaataatti anaati gaarii jedhee ka fudhadhu. Galatooma yaada keessaniif obbo Maamme from Riyadh Manfuaa irra. Thank you very much. Carraan amma ka'een nuti itti aanee eenyu seenee ka jarjartu kun dubbadhume. Ani yaadni ani qabu asli kiyya tokkoffaa dhimmi kun sin ilaalchisuu warri ajandaa kana bukeessee yoo lubbuun namaallee baate yerri walaa gaafatanii yoo jiraattillee namni walaa gaafatanii tootaalii ati nama biratti jaalala qabu bultii qabdu ajandaan kun ati harka keessaan qabdu ifirraa fagaadhu. Kanuma siin jedha kalee galgala dhageeffataa ture. Gasti Ustaaz Kamal keessatti uummata walisii araarsa uummata dhiifama gaafachiifte jedhee fidee ol baanii gurbaa ati dayyuusa kan intala kana waliin jiraatte osoo ana taateeniin ajjeesa jedhaniin gurbaa miira keessa galchanii gurbaan gastii keessaa bahe. Waan kana ajandaa barbaada waan Sheekh Kamal ka ta'u miti durii. Wallahi asli dhuguma sitti maa miti yani abbaa fidee fudhaate jaartiin ta'e badii balleessitee akkas namni namaan jedhee nama miira keessa galchanii dubartiin ol baatee faa boottii bar. Boottee ati dayyuusa osoo ana taateeniin qala maqaa nu nyaatti ka ishiin nu goote rasiitu akkana nu godhe akkas jedhanii micaa gurbaa miira keessa galchanii gurbaan gastii keessaa bahe. Waan kana yoo rakkoon tokkollee ka dhufu taate dhugaa sitti maa si ilaalchisuu waan kana keessaallee. Sheekh Kamaali yoo wala jeeziin. Sheekh Kamaaltu itti gaafata. Ajandaa kana jiru isa obboleessa kiyya wanni sitti dhaamu haadha manaa kabajamtuu qabda ilmoo namni jaalatuu qabda sillee namni si jaalata wanni kun tokkoffaa herrega keetii miti ajandaa kana keessaa bahii waan kana waliin illee hin dubbatin of gadi hin buusin jechuu barbaadeeta. Jaalatuuf. Amma sagantaa yaada fudhatu irra jirra waan ta'eef Idris itti fu. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ofii darbamte abdii geetaachuu eenyutti darbetu. Waalaikum salaam.
والله جلقاب مرت أصلي هي سلة بكسيمة اللي بكسيمة دال سفيدن أصلين خلولله كغرسله كأمان أوروم اللي جالتو إدو كبجان أبتو مالي مالي إدو كبجان قبل إدو أكنتي دلا حياة حالة في التين مكان مالي مكان ورلي مكان أردلي مكان ديد اللي بلسو ديمتون مكان كان عترت والله سيرقون قبل توري ديدا يو جدانو يونا مكان يسا إنتلي ديدا جتي بكا براتي رفته walumaa galatti dubbiin akka biraan kee taate yoo ishee kamaal dubbatu dhagaye kan dhufte intaloon dhalattu naannoo biraati garuu kan himattu diidaa maal jechuudha kun naannoo laali maqamallee yeroo kaatu maqaa naannoo isaanii akka hin dhabneef naannoo biraa naannoo dhagayaa naannoo waan kanarraa quban qabne maqaa balleessuuf diidaa maqaa dhayatte. dhalattu hasaasati ijoollee hasaasati mucattiin. Malee jedhanii mucattiin ijoollee laala habiibi insuman ijoollee hasaasa yoo ishee kama laali. Yoo inni pirankii jedhee haasa'u. Dalaga. Asli sitti mana dalaga. Mira keessaa baay'ee. Ilaalamu mucayyoo hiriyyaatti yaattu saganda isii as jala jira. Gastura turte mucayyoo duute jennaan sii galee. Bakka dhaloota isii bakka feetetti argattu dhugachuu feete gondaritti waa dhalattu. Garuu bakka dhaloota isii ture adantaa miti. Yoo feete maaliif durbittii xiyyan ta'an digalee. Ani shamarran Oromoo kootii hundinuu haaroo kootti ayaa qabanyu. Garuu mucayyoo ijoollee babaleetti diidaatti diida uumaa. Kala diidaa ta'an baatee jaartaa nama jaartii nama taatee ani eban gama ette garuu yeroo jalqabaatiif arginu haima ta'u malee akkuma dubartii jirtu bara akkuma shamarraniitittu akkuma dubartii addunyaa kana jirtu kuni duriin jireen nutti bahee bar bakka dhaloota irra maal godhu jaartii nama gafaritti taa'e jaartaa nama jaalate jechu gafaritti taa'e yeroo jalqabaatiif innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun kanaafi rakkoo guddaa akka qabdu. Kamitti jedhan. Ati amma akka inni gandaa tokkotti simmeetaawii taatee lolaa jirta. Otu irraa gabba ijoollee waliin lambuutu Ani wanti na lolchisiisu hin jiru bar bakkuma qabu. Kotu bai. Shamarri hundi keessan na jaaladha. Maaltu na galche? Waliin ajjeesina malee. Riippoortii godhaa haa cufamu tiktookiini. Akkuma harkeetti haa cufanii maal? Jaartii teenarraa hidhattu akka tiktookii kiyya riippoortii godhu. Bidaata. Jaartii tee manatti hidhadhu gowwa. Maamadoon gowwaan as jala yaa'e. Asli yeroo jaartii tee dubbisuun qabu. Jaartii tee dandeettu hidhadhu akka isin jedhamte koomentiin godhu. Gowwa. Riippoortii godhaa tiktookii isaa jedhu. Wasak. Himutti. Wayye, salaam alaikum. Waalaikum salaam. Yoom koronasiin haadhu hidhaadhu? Albiifuu kanaa dhuguu dhabeen namaa dhugaami. Maa ergatte gasii? Manuma keesseenuu na keessisee gaamaal. Burunatti booyoo deebiin kottu na dhagamu. Booda waan kophee bamattee karaa gubbaa naa dhufu bifiru. Ayilaajuu koroloksisii dhuguudhaaf. Hin danda'u. Shamarran kaayiroo makkii qofa amana. Ilmootiyya waan taate. Takkitti isiin amanu. Booda gabbaa karaa gubbatti waan isiin caammaa baafattee natti miidhuu hin qabu ishii toraratte. Takkitti teessan dhadhoon kaayiroo gastii kiyyaan ta'ee nama kiinal. Never ever tafa gootuu ani ofirraa dadhabe. Makiinala. She is my የኔ ልጅ ናት አምናታለሁ ተክቲን በሪካይሮ ተክቲን ተዘረጠ ገዳጋቲ ይገዳል ውሾች ማልቱ ነገር ቦደ ማመደን በቃ አንቃው አብሮ ዱጉት ያነደፈ ኡይ ወረፈ ጎቶ ፍረ ደምነ ወላሂ ዳልቱን ካይሮ ተክቲን ተዘረጠ ገርገቲና ከከዳይትን ትማር መኪናላት ኔቨር አስሊን ኩተታ ከናት ጣጣን ቀም ነጃላችሁ ምርቀ ቀብደኒ ኦልባቴ ቦዩ ቀብዱ ካይሮ ከሰ ይራተ ከፈገኛ ዱሁ እንደው ማመዶራስ አመ ሱዲ ተተዮና ቦት ዱባይ ተተዮና ቦት ኩዌት ተተ ኳታር ተተዮና ቦት ባህሬን ቤሩት ተተዮ ቦት አሜሪካ ተተዮ ቦት ካናዳ ተተዮ ቦት አውስትራሊያ ተተ ጀርመን ከነከረ ተተ ቢየፈጎ ተተዮ ቦት ኖ ማተር ይቀበላለሁ ደቢሲ ደብዛይ ለዮ ቦይች ከራቲ ቶላ ከካቴና ከነቴች ገሩ አስከነ ተተና ቦዩ ሚቲ ኮሜንት ያት ሲያለ ጠጀና በብሎክ ነው የሚያባረርሽ
Ani waan Maammadoon bakkaan booda qaawwaa taa'utti na dafa'uuf hin qabu. Oromoo yoo fete na waraantee Masrii waraana jetti. Masrii maqaa balleessiti. Hin danda'an ciqiciqii. Jaalala fageenyattu na hawwaataana. Yeriqatu fikir alqisu warri biyya biraa jirta. Yeriqatu fikir ibbaataan. Hundi keessaan gayyaa abooyadhaa jetta. I don't care. Yoo fete walajjeesa nan galchu quban qabu. Ani jaalalaan beeku. I can't bakka. I can't love given the tech. Jaalala kennu furachuu leen beeku. Dhugaan jiru kana Ingiliffaan isinitti maara. Maalitti Ingiliffa beeytanii miti. Maki maal jettaati warra gumaa taane ene qoyyo. Irratti barsa dhumooti jettuun gasti abbaa tira seente. Sanaa jetteen na rafaa jirti ciqinciqiin qabdu. Wallaahi. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Asmin keenya akkam? I love you. Kennaa jirta? Niin jiru obboleessa kiyya akkamii jirtan? Wallahi yaanni kun beeytee tara duraa ummata beeytee itti saganteessate kuni bartee boolla namaa qotuun gaarii miti. Gara irratti wal ijaaranii dhuma. Anamma wallahi wanni uummanni aqwaa isitti hima. Yaada kee garatti. Anamma beekan callise malee jechuudha. Garee wal ijaaranii naqa dhufan dura wallahi sharrii dhufan dura. Tiimidhaan wal ijaaranii asli jaaladha jedhii boo'i jedhaniini ana badaa godhuuf dhufan wallahi. Garuu inni mini maal masalanyi mana qabaattee maarree qabaattee waan irra kaayanneef kolfeetuma jalaa callise. Ani kolfee callisuun kiyyana hawwaat ta'e amma koofii deebanii intaloon duute maarreen duute. Ana so jaartii qabaa kun argitanii osoo ilma murattee na jala deemtee hoo. Osoo zayitii dabeeftee na tireettee hoo. Osoo wanti hiinee hoo. Ladee alaaf sabaachuu amma mucioonni biyyaachis. Wallahi waan ani waan qabne gifno. Gifi miskiina irratti laayidatti waan biyyaachise. Nama osoo oolaa jaayatanii yoo namni baay'ee qabanyi mindaanti girrata. Lubbuun namaa baay'uun fedhu. Garuu wanni shirri isin shirtan kun gaarii miti wallahi. Osoo ana ta'uu baatee jaartii biraa taate wal fixanii bar. Dhugaa rabbii. Saniiti ummanni beeytee khayrii walii yaada malee boolla waliin qotuu sirrii miti. Kunis tabas hin taatu. Lubbuu namaatiin taba hin taatu. Warri qopheessee warri saganteeffate hundi isaanii waan ati keessatti hin jirreef waan godhan tokko bultii teetiifis hin yaanne beeytee walirra cibbuu yaaduudha. Akka wannitti mucayyoolleen hoo piraank haguute taate hoo namichi huwwaa godhe beeytee ati miti hatti gaafatu ummata qopheessee saganteeffatee ummata walitti xeqanaatitti gaafatama jechuudha. Immoo ani waan qabsiidha. Hoo dandeessi mucayyoon haganda sanitti nama haganda sanitti dhiyaatu itti ergaa hoo isiin jiraatte taate bilaa godhin. Namitti bilaa kirra kaayi. Mucayyoomaa hoo lubbuun kan jiraattu taate ummatas gubbaa jirtu itti dhiisii miti. Ati keessaan taatu namatti ergii hoo kan jiraattu taate bilaa kirra kaayi bilaak. nama saadi yaamur naaboo nama saadi deemu rakkoo anaati raaduutetti naaboo akkamii harkina danda'e bilaa goora kennaati jira. Obboleessa kiyya bilaa. Assalaamu alaikum. Maaliif hin taatu? Beekee kun jaalala. Waan akkana jiru namatti akkatti beekee shakkii nama naqaree anillee jaartii namaati. Osoon jaartii akkana tajaan taate niin hinaaf. Dhugaa. Akkam goota osoo jaarta kee akkasitti booyanii ati zayitii dabalteetti reetaa? Zayitii maal damtitee hinaaf anatti dhageeffamanii namtitti mana gahee beeytee kararra wanni jettee tuni gadhiifamuun hayi. Wanni akkanaa illee gaarii miti. Bilaa godhiin siin jee. Laali godhiin bilaa kana hayi. Dubbii sana gaafa takka jettee mucayyoon gastii keerumtu. Gaafuma ishiin abboo jaarsa qaba wallahi doktara sirraa naqabee du'aa jira gaafa ishiin jette galte dubbiin tun.
أي أخي دبي سيفي ملك ركنا أبو جارسام جارتي لاني والمسيس والمرياتين وكملتني جارسي دبي كنا أني وانا نتي بكتي بعضون جارو نمني أكمل جرا لما نتدياتو في شكلنا أصلي سيال ديني أصلي جرا جني أصلي وجه جامي تبعتو أكما كيف أوجي تبعتان كرتي وجين تبعتابني أنا موتو شاي سيدابا يو أتشرا لدبو والله جارسا جلا تيتي وسو جارسي يسي لبون جرو وسو بيتك كيست جرا أنا إبن جلا تجيتي ميديا إرتها سويت إنجرو يؤنما يؤني كوبا كبا ويرى مالدا حتى أمال لدو تكجر أمكما اسمه تفتاسا جرا المالك بكر جين نقولوا وانت يجيش واني نقاري أجاي بعدك السلام عليكم. وعليكم السلام جاتي فموتو أنا كلام تقولي والله تقعد بدا ماتي لما ماتي كابو كفني وأنا كنا فرام تقولون باجي كل إيه ما يواسو صبر ما بيته عقباتو هذا أنا ماتي جارتي أنا ماتي مية كبدي والله إتلاقى ما تقارب بكم ربي قول سكنة قالوا ونقول وارثان والتاني والإنجيل كني أمني سر أنا أمتك إن بوجاجي إيشو كبارم ما يكون أمي أرسل كبا هذا أرسل كبا ومسين الله نقول أرسل كبا تقارب بسنجنا أما وان جوا أشرا أشياء شوفني خلاص وقت تبي أما بعد غرمدراتي ها قلت فتني كل دبي الشباب إنه يواني بكفية تاعي أتام بكفية تاعي وسجارتين تي وسواتي كوبا كم ميديا رباتي وانا كنا قوتي ميديا إيشي سمفوتي كيس زنتي قويا لما فاتنا سودان ده تاسلي إندندت والله ينو يرمي لك بتوقع جتنا أنا أفو خلاص دلقتني لي قربان تدينا تشكل تيمي بينا ما تويرو يدو فولو قد أولي ديدو فيه أما ما أكيد تجيرا كتيمو في جناني قال تيما باية مشغولة مسكوتني أما أنا تتفايدا مودا يريبا باري دبا إيه تكتي أنا كي ما جرجر إيه سراي ها سوزي راي. أيه إذا ورا سودي كومباسا قبل أن يدبر جست قبل الرانسين ورافتا كفادا نقل شو خيدي بالله قلتومي أتلين بقى فيته آمين بقى سرن وديبته دوسي جالنا دوسي قبنيا تسينا يو تادي سينا نافسي نمرد أتوسي يعني جيل ده تيكتوك أنا روجي تبنا غوفة تافغوتي جارسي وانا كناتيف نما جيسوس هنجرو تون دل برات نم دينو دل تجرا ولا نمني وانا كناتين دل غوديما جي جارساني مريتا مريتشو مالا مريتشو نس مريتيني وانا كنا دل غوملا لنجا خايروتي تو كناتو بيتا كشو onnenu rarrasa jira guyyaa takka beeytanii akkana ma isin harkaa baafateetillee taatu gaddiituun haasiran taataa tuun isiniin jaa marfee shamarranii waraante tana mee Maammadoo waraane taraa takka as isii mitiyyuu namni aydiyaa kana lafa kaayee jedhe isatu dura akkana godhi jedhee erge marfee shamarranii waraante kana dhiiraa waraane mee taraa takka istaayilati qabdu kanaa si jalaa baratanii taakka lama jedhanii maaltu rakkoo qaba dhiirta Oromoo irraa fara daasirraa o barbaadan amma nuyi karaa koon qabdu karaa kaayiroo iyyaanaa fi mushkilaa kira tolile boyo wala boyo dikene paraka Kau bukan boyo diwar sosok dia dera jo tu mana antara ni namanya gadai dia kata boyo asli jangan एक बात आ गया एक बात السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم من أجل زرته؟ إيه. لا تقبل ما أنت نوع مرتبطة دكتور أنا مثاني ليت. كلنا نبغى كمان. كيفك مالي فول بتأكدتي؟ سلام مالكين أصلين بيبي. Andu berarti kita akhirnya kente simeti jalan tiada kena tu second edition itu second edition tak tinte. Umbar baru wan mama do terang tu umbar baru. Banna ta chu du berarti jar sa kapten
waan babbareeda irratti haasa'ina bakka singiliin qottee haasa'a. Mahmud Ottonaatu irratti dalagarraan jira asli nin baha. Wannin kennaa yoo leeccaraa gadi taate koo akka diyaasbooraa maayisterii na jaalatu tokkotti. Wallahi kennaa ammoo na aarsitee kannina namman tan hin gaagaysinan mana kana keessatti. Banaadha kennaa alti jaalladha hin ta'in you are my sister I love you. Gaarii miti. Wannan godhu asli keenya. Proomisiin haasa'e nama guyyaa leeccaraa kennu. Proomisiin siisee na wallahi wabillah. Yoom feet. Ari maali guyyaa kamisa naa kenni bakka. Hayyee. Guyyaa kamisaa hin qaba waan ta'eef achumaan qalbii takkaan du'aa isii godha boo'ee rabbitti miskiina baqata. Okay asli keenya. Waan tokkoon qaama dubartii keenyaaf. Rabbi sodaadha yaa balayyaan kiyya ilmaan Oromoo warra bultii qabdan. Nun qaanyeessina. Nulleen gadi hin qabina rabbi sodaadha. Dhiirtiin hundinuu dhiirri tokko waan dhiirti keessan qabdu waan dhiirti kaan qabdu hundinuu takka rabbi sodaadhaan nu sabulsina. Obboleeyyan kiyya kasingilillee afaan keessan tabaafillee qoosaa akkanaa hin godhina nu gadi hin qabina warra shamarran qabu nu gadi hin qabina rabbi sodaadha hin xureessina. Kanaan dhaamaa obboleen kiyyaa galatoomaa warra kubbarra jirtanii. Galatoom kennaa. Kanumaan dhaabbadha wallahi. Assalamu alaikum warahmatullah. Hootanuun jiraataa. Mi'a macarraan koodina fakkaate. Isin jalqaba irratti ustaas galatoomaa. Akkasuma warri as jala jecha babbareedaa barreessaa jirtanillee galatoomaa koomantii keessan hundumaa hin agarra. Intalti shamaraa tokko safuu cabsuun akkuma jirutti ta'ee isii qofaa miti garuu isiin ammootu ka dhuftee dhiifama gaafattee haa galatoomtu. Ustaazni keenya kiingiin kunillee haa galatoomu ijoollee kana walitti deebisuuf shoora guddaa taphatee dhiifama gaafachiisuu keessatti. Dubbii kana gadi qabuu keessatti shoora guddaa taphatee dheengaddallee yeroo mucattiin akkasitti meediyaa irraa iyyitu keessaan bilbilaa fi ture mucattiitu irraa kaasuu didde malee gaafa san akkuma tokko taate malee jechuudha. Innaa walumaa galatti galatooma isinii jechuu barbaanna jechuudha. Sanirraan kan hafe ijoolleen shamarranii asirratti gurri keenya waan gaarii hin dhaga'u waa baay'eetu haasayamaa. Shamarri tokko dhiira lamatti heerumuu jalqabuun bubbulee jira. Rabbiin najaa nu haa baasu jennaa isa kaanii ammootu jarri dhiifama walii haa godhanii mucaan illee beekaa waan ta'eef beekumsa kana rabbi isaaf haa dabalu isin illee rabbi beekumsa haa kennuufi kanuma jechuu barbaannaa wanna biraa ammootu inshaallah du'aa hidhuma isinii goona jechuudha kiingi. Akkuma amma jalqabdan kanatti xumuraa ijoollee kana waliif fidaa tokko godhaa isinii jechuu barbaada habiibii galatoom. Ayyoo ulfaadha hooti atis. Ummi muraad moo'ee dhuka jedhutti fufi. Irrafina ka gasti sentanii irrafina. Dubbadhu ummi. Dubbadha ummi mul'atu maali? Ummi eenyu dubbadhu? Gasti ribaatti mangasti darba yoo atin dubbatin. Lamee Sheekh Kamal waan gootan haga namni waa dubbatu ijoollee akka walitti araaramtu godha. Lammaata nama osoo qofa xiyyeeffannoo mucayyoo tanaa osoo hin taane xiyyeeffannoo waan ganaa dhufutu caala jaran. Waan ganaa mul'atutu caala kan mucayyoo tanaa dhiisatti hedduu argaa jira dhiirarra deebiseetu walitti wanti laayifii dhufnuu fi miidiyaa kanarratti seenaa fi jaarsa finne wali araartinaa miti kaayoon wanni dalagame kuni dogongoraa biraankiidha ajandaadha akkasitti hubadhaa jennaan ijoollee tana lamaan immoo akka jarri walitti hin hadhoofne keessalleen itti dawwallee ittillee dhiyaannee nama isaanitti ittillee dhiyaatu akka iddoon jaraa qulqullaa'u goona. Lammaffaa immoo awwala dhabuutaan hawaasa keenya Oromoo miidiyaa kanarra jiru mucattii tana hoffolchaa dhiifama godhaaf wanti kun dogongora. Dogongora keessallee dogongora badaadha. Bira harkaa kute wanti kun bira ajandaaf ta'u gooteetti ni hammaate dhiifama godhaafi jechuu barbaanne.
itti mullee barbaanna wanni kun waan dhugaatii miti jenne uummata keenya rukutamaa kana fahamsiisu basira finna malee seenaa fi jaarsa isii hanga humnaatti waan godhuu qabnu mara goone itti himna. Inni illee dhagaa jira, isillee dhagaa jirti. Isillee osoo beektu gootee wanni kun hadhaa'e malee obboleessi keenyallee haa ulfaatu haa kabajamu abbaan mana isii Oromoon galata sii qaba. Dogongortuu obboleettii teennaa jaartii teetana irra taruuniif kee aariiwwan tokko tarkaanfii irratti fudhattuu dhabuun kee ammallee akkuma duraanitti garaa qulqulluun waliin nuu jiraadhu jechuuni akka uummata bal'aa kanaatitti kabajaan isa gaafanna. Kana irratti hojjanna jechuu barbaade. Warra seentanii hirriba quuftan dubbadha. Ummi eenyu? Ummi Muraadi. Ede usha mana kana mana hirribaati. Usha. Oza seetii bateetti ni yoon erkattee muidee. Yookaan gaajuu bakka biraatti haasofti. Dubbata taasante. Kana kan uummata kan bulchuuf deeme jira bargitee garii. Waalaikum salaam. Dhagama. Inna gama dubbatu Sabrina. Wallahi dubbiin akkuma jedhamu haasawamee dhumee jira. Kaayyoommoo faayoon sun haasoftee dubbattee fittee jirti. Walumaa galatti wanni tare sun xiqqoo mucayyoon abbaan manaa qabaachuu irratti malee odoo shabaaba taate Umar rakkoon qabu. Singilii akka xiqqoo taate rakkoon qabu miti. Osoo abbaa manaa qabaachuu baatte. Adi haa ta'u kan maal godharree. Laala abbaa manallee yoo qabaatanii faate asirra baatee dhiira boottuun dhiisu inni dhaanamma angoo kiyya fayyadame. Takkattiin faate albada booda waa'ee xiqqii ol baatanii lallaban jennaan hin dhiisu takkattiisi. Kan abbaa manaa qabaatte tallaqa taate amma booda ol baatanii waa'ee ibaluun jaaladhe ibaluu kiyya jaaladhe siiduu hin jiru. Harama gochuudha yaa dhageeffadha ustaad dhageeffadha shamaruma biyya Saawudii kanatti fuudhina dheela ijoollee dhiiraatiif dhaamsa dhaamee ba'a hin fuudhina kabar kaa argattan ammoo cabsa sana. Okkata okkata akkanan jedhee laalaadha akkanan jedhena okkata maraa miti. Ila waan badaa dubbatee bu'ee yaani biloo godhaa nama akkata. Wallahi ustaad dhagee ijoolleen kabaja namaan qabu aantee nama gaarii sisee yaani waslaatta. Wallahi ijoollee dubartillee warra as jala deemeetu dhiira isin jaalanne na haa jaalatu na haa fuudhu jettee boo'ulleen isin loluu ni qabdan nu loluu qabdan jechuudha dubartiin lolamuu qabdi. La amma booda dubartii yoo hin lolanneen tallagayin amma booda ka jaalatte keessan dhattee janaajanatu nama itti ergatu walii galuutti nyaadhe miicatiyya maalikiyya never dhalaa takkatti asirratti argu dhala faaxe takkatti asirratti argu waan ani isin godhu arguuf jirtani. Wallahi akkas wayya wallahi dhugaa rabbi qalbii miti dhugamatti akkas wayya abadan ma ayyoo feete haa taatu shabaaba taate jaartii taate abbaan guyyaa dhumaatti kun zalaatti abbaa feete haa taatu. Dhiira isin jaalanne yookiin dhiira isin dubbifne na haa dubbisuun haa jaalatu na haa fuudhu. Keessa naa kadhattu yoo barbaadde taaskii qabattee bira haadhatu miidiyaadha nutti fiddee baluun jaaladhe jechuun akira yoo miti arguun barbaadu. Wallahi dhugaa. Akkasii alaa kulli haala wanni jennu amma iddoo mucayyootti fi iddoo mucaa rabbiin haa tolchuu rabbiin haa araara haa buusu rabbiin mucayyoollee amma achi dogongora kanatti akkan deebine dubbataa turtanii irraa dubbattanii fixxanii alaa kulli haaldu wanni walii keerii yoo walii yaadne yookiin keerii yoo walii dubbanne mucayyoo fi mucaa gidduutti nageenyi haa bu'u nagaa waliin jiraatanii haga jiruu isaanii addunyaa kanarra nagaan akka jiraatan isaanii hawwinaa ganuma jechuu barbaada nageenyi haa bu'u iddoo isaan lamaanitti jechuudha. Atillee kasitti dhaama boron baatee baluun jaaladha kingiin faa jaaladha jettee dubbattee naan seedumati. La wallahi dubbadhu loobii dubbadhu. Nageenya badhaadha akkam jirtan? Nageenyi haa dursu nagaa badhaadha isin bira dhadhaadha akkami? Baga nagaa taatan. Sheeka keenya akkam jirtu? Sheeka naan jedhi siin jedhe kingin hin beektu ati usha. Idan na usha. Ifama. King. Naamusa horadhaa mana kana dhufa naamusa horadha sheeka ustaada sheeni jala kana taa'ee na lolaa jira faatota onnaa itti jedhee akkami odoo isaan jiran anaan sheeka jettan. Lammata namni sheeka jedhee asitti ustaada kenna maalii kenna jedha kingi kenna
hojjetta dhala wasaana kanarra sheeka jenna dhabame sin godha jalaayyuu hin barbaadu hordoftoota amma kingi kamala mo'an gootan abu yaayyaa fa'a jala jiran na fakkaata beeytani abu yaayyaa fa'a mee ol galcha beeytani silaa didame Enzil tinaajaajil dhufte Enzil manni mana kingi ta'uun beekuun ebaluun ol galchi ebaluun dhiisi ene nan barreensa jirra bitta dubbadhu jirra hirribaaf duutettunillee faateen oye dubbadhu laa ustaasa dubbataara gannan darbina yaa dafi dubbadhu maal dubbadharee miidiyaan ka warra ajandaa ta'e ittuma dhiisu wayya silamaa gootaa gastii dhuftee waan dubbattu hin qabne leellisaa kottu qabriiteeti si kabalaa karaa nutti dhage leellisaa qofaan dubbadha ustaasa warroonni shamaraa kun janna darbuu deemtani laa gastiin darbu dubbadhu nama naatti rakkattu teessifu waanaa bari dhaga'amu sabakaan qabdu diimaa mul'isa ayyaaka wanti dubbadhu beektani shamarran kenna kabatillee ka balleessallee gaarii mamu beekaa wallaa gaajii walii wallaallee sirratti rabbi keeriyaa godhu wallaa waan dubbadhu hin qabu kaalaa keera numartuu asma keessa jirra waan yallaa yesh galatu Sumay Teekko tolgalchina amma Sumayya dubbadhu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Isin tanamaati waltanii takkaadha naaf bilbiltee dhiiga boyaa oolte kiingii kamaaliin malee kunoo korona jettee. Isin namaafuu amma booda nama shantaa kan godhanne jettanii loltanii hadha takka wayii naaf bilbiltee dhiiga boyaa oolte kiingii kamaaliin malee kunoo jettee. Kakeessa rakkoon qabu bara taas kiyyuu qabattee mana haadhuutu rakkoon qabu jedhee bara kakeessa rakkoon qabu. Asirra dhalaan takka ol baatee dhiisee baluun jaaladhe jettee yoo goote asirra harika. Ashandaa godhatu jedha jette qaama tasaatarree. Isin godhattu moo haa dhuftu? Maal jettan? Anatu asirra achii galcha isin dhiiga. Isin dhumatti eeggadhaa lama kan ilaala isinillee waan ashandaa isin godhatanii mataa isin garagalchuun dhiyaateera. Ani naa bootte jennaan makiina balbala dhaaba bakka isin jirtu dhaqqee ofii dubbii barbaadde. Ustaad Guutamaa reef as jala ergee galchuun barbaadne amma yoo as jala jiraatan hin galcha mee eessa jiru? Madda beekumsaa Ustaad Guutamaan as jala jira reef mee erga dashee koo jiraatan? Rayyaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra nama koltaatu taati mee taaftaaf godha uummata rukutama na deebisi jedha wannoota. Ilkaanuun qabdanii qorsomaan nyaattan. Ilkaanuun qabdanii qorsomaan nyaattan. Baatee takka naa kenne gara nyaatte ma nyaata. Osoma namni funyaan qabu fi ilkaan qabullee waa nyaata. Beesti ergadhu sin argaan jiru beesti ergadhu. Barga lalaafin numesi ijibbaatu misin nyaadha intala takka naa kenne. Bakka hojjaa jaataniin argite. Maal abboon irraa fudhanne intalli kamaaliiti maa sobda yaa rabbi hiyya. Icciitiin baasinaa yaa akki rabbi sodaadhate. Ustaz Guutamaa yoo jala jiraatan haafidha bilaa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yahya, Rayyan. Jirtani? Wayya. Jirra galata rabbi. Jirtu alaa jiraata bebeek yaa fayyaa. Fayyaa qabdani akkami? Naga jirta beestii kiyya akkam. Waa bade arbaa simintii jedhe jedhan namichi beeytani. Yoo waa himan beeytani kaa'uun namni didee amma gara maraanii yoo itti namni waa fudhatu didee beeytani. Akka namichi jedhe jedhan sani gurbaan itti dhaqee nama sheekatti mee sheeka intala argadhe natti fuudhi jennaani. Intala argattee jedhee argadhe jennaan dhaqee dubbatee fi maarree intalaaf deema gurbaa fide intalaaf deema jennaan sii kennine jedhaniin. Gaafa kaanii sargii godhatanii dhaqanitti.
itti naqatee jennaan edaa namichi jaarsummaa dubbatu kun mucaa bira taa'ee beeytani gurbaa taatu kasii fide intala taatu kasii kenne wakkaladhu nikaa sii godha jedhaniin maarree namichi jaarsummaa dubbate bira taa'a akkana gurbaa wakkaladhu kaa'uunoo baqqaa jedhaniin maarree an sheessaaliyaa wakkaladhe jedheen beeytani sheessaaliyaa inni nama baay'ee kana eemiti maarree an sheessaaliyaa isinuma wakkaladhe jedheen natti fuudhi naan jette malee waa si wakkaladha naan jette mi ani naan zalna gadi malee naan zalna waliin qaraani bakkeen tun hin jabaatti nama sheekaa wakkaladhu akkasani afurri diinii kuni beeytanii nama fayyisa waan akkanaa kana mee osoo jettanii du'aayii gootaniif jecha maaf bar isiniin jedhee tursallee wanni guyyaa jaa'u mi amma mammaakni kun beestiin kun uummata akkanaan taane ananaan taane maali amma mammaakni munaasabaan isaa maali inni mee abuyaa yaamu intala fidde ni kaalsi hidhuu dadhabe moo kiingi bakka san hin karaane siin jee moo munaasabaan mammaaka kanaa maali inni anam isinii ayee gumus abuyaayaa gaafattan amma kana godha amma mammaasi beektani akka abbaan itti hiikatetti hiikama mammaasi qaayidaa mammaaksi dubbii fida jedhan dubbii fixa jedhan amma afacha ka dubbii rufita ka rufita ammaanni akka abbaa hiikate hiikama yan mammaasa waan itti yaadanii beestii mammaakan odoo isin maasiyaa keessan gadde odoo isin illee ofi shakkine beestiin addaan haa baasanii mammaaka kanaaf mammaaka yaa jedhani carraan ka sheekotaati yennaa makmaakee horaa inni achirraa yaadadhaan sin sheekamu. Oya kingi mana enu ada abbaa qaba maal goota qaba mammaaka waa himani jedha waa himani waa tufanii jette Oromoon. Bar mina sibono ante wanna kana jetteef mee. Wanni an jedhee beeytanii amma nama sheekaa ka'ee nu jedhu irra amma beeytanii kun kadhageeffatu irra baay'ate beeytanii ka irra waa himu. Wanni an jedheef isaan daka kanatti arge isinillee odoo akkasuma isin kingi kamaalidhaa miira isin. Akkas isaan argee jennaani mee bakka tana du'aayee haa godhanii ajandammaan kun nurra haa jijjiiramu walla akkas jedhe malee bajoo biraa of keessaan qabdu jechuu barbaadetani. Amma inni ofumaa mammaakate amma inni kingi en bada beestiini. Bakkeen tun isaan ilaaltiif isin ilaaltumaaf ofumaa jedhee annaa biraa. Wanna kanna darbitaniif amma dubbiin teennaa miti isin du'aayee akkanuu gootaniifi jechuu of keessaa qabdi amma. Waan kamaari illee qabdu waan nama biraallee lakki kanaafuu amma dubbii amma abbaayyoo mammaakate ofumaa hiikkatuuf itti dhiibne malee mammaanni waan kamaari illee waan hin qabneef walumaa galatti obbolowwan kiyya bismillahi irrahmaan irrahiim وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو كيا ورئ أسر جرتني وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون جرب غندي آخراتني وسوك بيت تنتاتي غند إدم زلالمي تاتي يا مولا سبحانه وتعالى غند آخراتنا وفاقب باسم الرجال واني يادا نتتهو قبو يادا آخراتو مي يروم تك يوان دنيا يعني الرجال akki gartee duniyaa akhirayaan nu hafu mee yeroo xiqqoo sa'aa xiqqoo takka akhiraaf lubbuu teenya tana haa kenninu maali jennaan mee nama du'e haa yaadannu mee nama dhibame haa yaadannu mee qabrii haa yaadannu bada jarana anillee akkanuma qabrii hedaa bada jarana qabriin tun anallee ima heddii jedhame mee bada jarana gizee namni du'u edaa anillee akkanumatti gurmurran na baatanii naan deemanii ganda qabrii na geessanii jedha yaadatu jechuu kana bara maali jennaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhani ashrafni khalqidha aksiru dhikra haadimi ladhaat mee isii mi'a kuttuu taate tana yaadadhaa jedha mi'a kuttuu jechuun ka hin daldala jedhullee ka hin nagadadha jedhullee
كأيغا سني سبحانه وتعالى فودا جدولي كغرتي إيغا سي مكينا بتا جدولي إسي غرتي إيغا سي موتنتو فوديتو مغافة تكو إرادة برسا إسي تنا يادتا إسي سنما لجنة وهي الموت جر رسول الله عليه الصلاة والسلام إسي سندو أجن أشرفني كالكيدا لفيلتي يهو لفيلتي يا كل أكنا بقبرين إسان هني أكنون لي قبرين هني انتينا أكوان قبرين هني أكوان لي قبرين هني انتينا قبرين لنو هدنو لي قبري هن التراب يمشي على التراب بيا ماتو بيا إرديما برا والله بيا ماتو بيا إرديما ربي نهاتول تلفيلتي يهو تكا أدى ربي سناتول تلفيلتي يهو تلي في معسيا كيسنون تيسن الراحكي نما حال لإساء طولي أخلاق لإساء طولي كند آخرات ربي أنا إسن الله أقول مي ربي نهاتول تجرن اتقالك إن جنة ربي أقول اتقالك إن كان غند هنو كان غند غرتي بوتي كان غند جوه كان نو غرتي غسي سبحانه وتعالى جنة ربي نهاتول والرأس لا يرود مغرتي غسي سبحانه وتعالى أسر يرود مفولا غاري ربي والغه ربي نهاتايس يا أمين جدا أمين جاجر تليمي آمين 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 أما أسر يرو ربي والغه فولا غاري والغه والرفول لإساني قراجة ربي والغه تجرى والرفول لإساني أدى ربي والغه تجرى قياما سبحانه وتعالى والله وبالله نمره نسايو أسر غرتي والباتو إسين صالحة تاتي ربي قبرتو تاتي دجي دنيا تنمل أرقيسي تكرا سماوات والباجر الأرقان ما لهذا الريه جاني والقافة ما لي قرتي هفون لكنا أرقا وكغند دنيا إرادة جاني والقافة جنان روحي قرتي إغسي غاري تاتي ربي قبرتي توهداني يوم ربي كينا أقررتي كتوكتم ربي كينا أقررتي قبرت ربي بولت روحي نسا غرا كينا الأفتي سبحانه وتعالى والله أرقان إسي كن دجي دنيا تنقوتو ملائكة سماوات كيس جرو سماوات أقاد جرون لي أرقيسا سبحان الله أكو بسر روحين فكتون قراتين چلين أجان إسي قرتيك سمور سماوات كيساتي فور سماوات أقاد جرو خنقوتو ملائكة أجي سجا سبحان الله مالي قرتي ريح أفور كانت فكتا كن كانت نما جبتي سكون مالي جنان إذا كانت الدنيا إرت ربي صدق لوحداني يوم ربي كنا نكرر يجزروه إذا كنت تفوتم تقرتيك سيمو والله إذا تدجيتنا أجي سجى سبحانه وتعالى روحي تيسر روحي قفتو روحي غاري روحي ربي قبرت ربي سنيها قل بركة ربي سنيها قل أمرادك يسر ربي هاقيو طلو في ربي سنيها تهاقول انت لقرتك أنا ملي إغا ربي ذكرتك قلقنا اللي ربي ذكرت ربي سنيها قل انت لأسرت باتي أبا قدنا لكيسا أنهم مراد جدتو متي أني ربي والقهو هذا ربي كيا صدق نتجد ربي سناتا يسويجو والله بالله أني ربي والقهو هذا أني قند آخرة هذا أني قند وجه هذا قند فرك يا ديم هذا قند كاكيو في أبابيو كيا في أبان كيا في هاتك يا ديم تديمو هذا أني قرتي قسمو ربي كياتي أدب أدب نمجر ربي سيهاقود آمين يا رب أمين جري ساعتي هجاباتي نما كثيرا بسيهاتاتي نما والله بالله ربي والقهي أمام ربي تتي وياك يا ما نعمل كان ربي أددان سناتايس بركة ربي سنيها قل مرادك يسر ربي سنيها قيو لفيلتي هو جبادا غندي ديما جرو غنديو إسن اتفاقاتين غند آخرهن والله غند آخرهن غند ور ربي إساني تلچ غند غاري غند ور ربي إساني إيغساني موتيو تلچو دي غند فكنا غرتي إيغسي موتيو هدو تو غرتي إيغسي مو أسكي سجرا ربي تلتو تنو حاجتي غند آخر ربي نو هاتلچ غند آخر ربي نو هاتلچ غند آخر ربي نو هاتلچ يا ربي نو تلچ يا ربي أدد نو تلچ تكا قدا كينا يا ربي نو تلچ جباري كي نو تلچ رحماني كي نو تلچ قهاري كي نو تلچ عزيزي كي نو تلچ غفاري كي نو تلچ غند آخرة نما غند آخرة غرتي غسيمو
ور جنتك يا ربي ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ادخلوها بسلام آمنين حال أمن موتاتنين سينا إسانين يا ربي كينا حال أمن موتاتنين سينا ربي إسانين جربت أجرا ونزعنا ما في صدورهم وأنقم إساني كيس جرفون جرجل أول جبا كيس ربي كينا سبحانه وتعالى إخوانا على سرر متقابلين وبلي ينتاني غرتي غسي سرائر ولي غرغلني تا أنجل ورجنة ربي كينا أنا إسن الله ورجنة ربي نها تازيسو والله تكافي قدا كينا الله ورجنة ربي نها قدو كند آخراتي في كند دنياتي تلي ورطل ربي نها تازيسو وركيس إساتي في دومني إسال لي تولي ربي والغه ربي نها قد يا ربي هندن ديتا هيو بيانو بافتي ركن بيانو بافتي والله قرتي غسي أدى يا ربي نومي جيسي ربي كيا أدى يا ربي نومي جيسي ربي كيا أدى يا ربي قرتي غسي نومي جيسي ربي كيا نما أدى إسامي جوفتي دنيا تنرت راح انجرات ربي نوها تازيسو بركة ربي نوها قدو حيو كينا دكتورة كينا كأورمو ما أك أورمو تاتو أخنو بيسي سجاوه كينا ربي نوها تسو بكيني جلوت حيو كينا إجا إسلالتي في حمتو إسلالتي كل أكما كليسة ست ربي نوتيسين ربي نور هاديرس يا أخي سبحانه وتعالى أمري إسا بركة ربي نور هاقلوف علماء كين ربي نور هاترسيس دعاة كين ربي نور هاترسيس بركة ربي نور هاقلو جبال ناتي ربي كيسان كانت تبويا ربي كيسان كانت تبويا ربي كيسان كان جل حركة قبضة أكا إسن أرغاني في أكا إسن أرغاني اللي ربي حركة قبضة ربي جل حركة قبضة نما ربي قرتي قسي سبحانه وتعالى إذا تلت ولي ربي سناتل بركة ربي سني هاقل جواري كين ربي نوهاتس جواري كين ربي نوهاتس ورّي قرتي ورّي متى إسا كيسا دوفني بروس سنجدو بروكا متى إسا ربي نوهاقرسيس مكا متى إسا هادو مكا في مقامان اللي متى في مقامان اللي بكا إني قهد ربي سنباسي يا أخي نما نغايا نما بيتنا قرتي بيا قد نما قرتي نما نقد والله بالله يو همتو إسا دقينو همتو إسا يو دقينو في نما إسا رتوان بدا دبتو يو دقين سمو خنا ندويا ور إسا توان بدايات إسا بيتنا إجارو في ملي جيرين وفي علم وفيها نمنا وفي قتي بيتنا متاع القبو في ملي قوياتو قرتي وفي جاتو وفي دقو قرتي كسيرا هنقول ربي نوهاتس يا أخي سبحان الله بركة ربي نوهاقلو بركة ربي نوهاقلو ربي نوهاتس تكو في كيس ربي نوهاجراتس دينا غير ربي نو أمبا أولدت إسا حلالا أكا سمون إساتني أمبا مرة ترتي أكا سمون إساتني الدنيا إرتي إيغساني موتو يوالفو دمتي أما اللي قرتي ربي نوهاتس بكا جرد هنجد إسمالي هنان نجران هنجد إسمالي هنان نجيزي هاسي أما جد إسو مالي هاسو نكيا كاليس أنا هاسيا أولي بكان قد أن نجرينا بتوكو جد إسمالين كبو والله بكا إني جرود تجواري ربي نوهاتس دعاي قد أفي والله بكا إني جرود بكا إني تايت بكا إني بيت بكا إني قرتي قسي قالو هندت إيدو إسا ربي نوهاتو إيدو إسا ربي نوهاتو إيه إكا ربي كتنافي قد ربي كتنافي واني وهي يوضف وانو دقن وينو ياتي سابرا إجتين قلبيتين نما قرتي دبين إسا تكتين قوقا بكا هدو كقبل نورا قرتي قسي مو سبحانه وتعالى بكسو يا أخي سبحان الله كناف وان براتي في إسانجالا وانو قدئتي متي وان إني نو قدئ قدان Oromoon gaafa isa argatte mataa ol qabatte hadda haga gaafa inni cadhise Oromoon takka hin taane ganama galgal ashandaa baaftee beelaa ijoolleelleen asumarraa wacaa oolti. Gaafa inni gartee waan adda addaa poosti godhaa ture Jawaar maal gannuu lakkise maal dubbataadha Jawaar jedhee namni marti isa jala yaa'aa ture. Guyyaa inni cadhisettu kunoo facaat jabaan namaatii fi namni jabaan jedhu maa Oromoo takka hin goonere haga mataa namaa cabsuudhaaf namarra dhaadatu. Haga gartee mataa isa dhoofna mataa isa inni gartee Oromoo keessaa cabuu qaba jedhee haga isa dhaadatu maa Oromoo takka hin goone maa Oromoo walitti hin harkifne maa Oromoon bilisoomsine haga takka guyyaa tokkoofillee ta'u Oromoo mataa ol qabee jira inni mee guyyama takka dhiisaa sekendii takka mee namni tokko dhufe
mataa gartee Oromoo ka ol qabu haa arginu jala dhugaa dubbatuudhaaf waan kanarra dubbatuu qabna. Nama arrabsuu osoo hin taane nama dhugaa isaatiin isa gartee gasii faarsuun waan inni qabu waan inni dalagee isa faarsuun hayyuu akkanaa kana goota akkanaa kana nama sammuu Oromoo qare nama gartee urga gaafa inni shaashatti as bahee nu marti of barre jechuu of barre akka itti falmannu mirga keenya bar itti falmannu nu barsiise akki subhanallah gootummaa nu barsiise subhanallah gootota kaleessa darbine ka afaaniin faarsinu adda kanu keessa jiru mataa cabsuuf deemuun gootummaan akkanaa eessaa dhufe jiran gootummaan akkanaa eessaa dhufe goota kaleessaa hin faarsan ka du'ee qabrii jiru ka jiru immoo mataa isa cabsina jiran eessa jira wanni akkanaa hin jira eessatti yaadatama eessa yaadamallee sammuu maaltu nama aqlii maaltu wallaalaan abbaa fedhe hayyuu hagana ga'u ka addunyaan isa beettu Oromoon ebalufaa miti ka mataa keessa dhayamee cabsamuu qabu ebalu jedhanii giizee ruumii ofii qaban irratti jaal ebalu dubbadhu jechaadhaa dubbatan. Tana dura soon akkanaa kana kaafamee ture jala dhugaa dubbatuudhaaf hin callifame malee tokkummaa jedhamee callifame malee wallahi wabillaa waan akkanaa tana dura illee dubbatamee ture. Tokkummaan nama ajjeefna jedhaadhaa tokkummaa jedhamu hin jiru. Kanarratti ani daraddariif kanarratti waliin gartee tokkummaa jennee wanni deemnu hin jiru. Waliin wanni deemamu hin jiru jecha. Kanaaf sagalee ta'uufiin eegasan immoo booyuu odoon ta'an mataa ol qabannee jechoota isaa babbareedaa sanniin dhageeffataadha isaa sagalee ta'uu qaba. Haasawa isaa babbareedaa akka dammaa san gadi finnee kukkunnee sooshaal miidiyaa kanarra waliin guundee akka ijoolleen hedduun godhaa jira sanitti sagalee isaa ta'uudha qabna jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kanarra dalaguu qabna jiran. Waan akkanaa dalaguu qabna. Gizee mamara yeroo mamara cadhisuun qabnu gizee hayyuu kenna mataa keessa hayyuu kaleessa dhabne leenca akkasii baroodu sagaleen isaa akkasii bareedu sana hagadhaa madaanu ta'ee bar waan goonuuf akka goonu dhabne dhiifne bara. Kama dheengat waggaa tana nurraa dabresa kamaal hebboodha waan goonu dhabne itti dhiifne eenyu akka ajjeeseef eenyuuf akka du'e osoo hin barin Oromoo qofaaf manaa bahe jennee ofsinee cadhifne eenyu akka isa ajjeese hin barre jechuudha. Kanaaf goota keessan amaanaa rabbiiti rabbiin isin qabe du'aa'inis bira dhaabadha sagalee isaa maltu sagalee asirratti gurri kiyya dhaga'e san dhaga'ee namni isa hin irraanfata jedhee yaadu hin jiru jecha. Nama nyaattuu garbuu qofa yoo ta'e malee dhugaa dubbatuudha. Kanaaf rabbiin barakaa nu haa godhu muraada keenya rabbi nu haa ga'u jawaariin bakka inni jirutti rabbi nu haa tissu tika ofii keessa rabbi nu haa jiraachisu. Ammallee umriin isaatu yeroo Abuyaa maddi beekumsallee as keessa jira Rayyaan jira Samiiraan jira isin maayikimaaf saraawwan jira jirtammoo. Sirri jira yaa kii maal taatan sheekamaan auzu billahi gabaaf sabaaf jedhee malee callisallee hin jenne Abuyaa yaa kiyyaa. Gabaaf taatu wadumura. Bakka beekaan dubba jirutti maal godha wallaala? Aaranii bayanii rabbiin nu erge. Wallahi sheekamaan maal taatan? Isuma Laa ani bar carraa walii kennaaf jedhee maa ba'an isheen hin aarani.